boqonnaalee umrii sirna abbaa irree fi sadarkaa Abiy Ahmed irra jiru. Abiy Ahmedii fi sirna abbaa irree maaltu wal fakkeessa? Haalli mootummoonni abbaa irree ittiin kufanii fi sadarkaan Abiy Ahmed irra jiru maaliin wal fakkaata kan jedhu barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed guyyaa har'aa barreessee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed keessatti Abiy Ahmed sadarkaa maal irra jira? Boqonnaa itti aanutti maal ta'uu qaba? Abiy Ahmed aangoo isaa jabeeffataa ramoo tortoree kufuuf ta'a kan jedhu barruu isaatiin kan isin biraan gahu taha. Yoo yaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Osoo gara barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed isiniin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya garuu barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Barruu isaatiin xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed boqonnaalee umrii sirna abbaa irree fi sadarkaa Abiy Ahmed irra gahee jiru jechuudhaan barruu isaa jalqabaa. Barreeffama darbii keessatti adeemsa aangoo qabachuu irraa kaasee hanga aangoo irraa kufuu sirna abbaa irree tuqaa turre. Adeemsa kana immoo boqonnaalee gurguddoo shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis aangoo qabachuu, jabeeffachuu, tikfachuu, torturuu fi kufuudha. Barruu kana keessatti boqonnaalee shanan kana tokko tokkoon ilaaluun iddoo sirna Abiy irra gahe xiinxallaa. Jalqabarratti kan ilaallu jira Jawaar Mohaammed aangoo qabachuun. Sirni tokko sababa fincila uummata qabsoo hidhannoo riphee loltoota fonqolcha mootummaa humna waraanaa takkaahuu wareera biyya biraatiin aangoo kufuu danda'a. Bakka isaa humni biraa aangootti baha. Humna haaraan taayitaa ol bahe kun aangoo qabatee irra turuuf uummata biratti fudhatama argachuu qaba. Kanaaf yeroo hedduu sirni jalqaba kufe irra wayyaa akka ta'etti of dhiyeessa. Nageenya waaraa, misooma saffisaa, tokkummaa cimaa, bilisummaa dhugaa akka fidus waadaa gala. Tarkaanfilee waadaan kun dhugaa ta'uu akeekes ni fudhata. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa gadi lakkisuu, miidiyaalee fi sochii mormitoota walaba gochuun dirree siyaasaa bal'isuu danda'a. Boqonnaa kanatti ofitti qabuu fayyadamuudhaan mormii ganamumaan itti dhalachuu malu hir'isuuf yaala. Tarkaanfilee kanaaf miira gammachuu jijjiirama fide irraa kan ka'e uummata irra jireessa biratti deeggarsa guddaa horata. Garuu yeroon mirqanaa jijjiiramaa dhumaa akkuma deemuun filannoo lama keessa seenam. Filannoo lama keessaa tokko fudhachuun dirqama. Akka waadaa galee fi uummanni akka abdiitti biyyattii gara sirna diimokiraasii ceesisuu yookaan sirna abbaa irree haaraa ijaaruudha. Filannoon lamaanuu aangoo murna sanaa tursiisuuf balaas carraas qabaachuu mala. Garuu diimokiraasii yoo ceesise filannoon aangoo dhabuu yookaan aangoon sun daangeffamuu seera ittiin uumamuu mala. Yeroo hedduu murni aangoo qabatan balaa filannoon aangoo dhabuu yookaan dammoo sirna diimokiraasii keessatti aangoo jalaa hiramuu fi daangeffamuu itti tolfamu sana mudachuu irraa sirna abbaa irree ijaaruuf yaaluu filatu. Kanaaf daandii filannoo lammaffaan sirna abbaa irree haaraa ijaaruu fudhata. Qabxiilee shanan keessaa inni lammaffaan aangoo jabeeffachuudha. Boqonnaan kun kan murni abbaa irree haaraa ijaaruuf murteeffate tokko namootaa fi murnoota isaa wal dorgaman yookaan qeeqan cabsuudhaan olaantummaa itti mirkaneeffatudha. Olaantummaan akkasii gonfachuuf immoo dirree siyaasaa yeroo jijjiirama babal'ate deebisanii dhiphisuu, mormitoota sosochii eegalan dadhabsiisanii yookaan dhabamsiisanii hojiin ala taasisuu gaafata. Tarkaanfii akkasii mormitootaa fi uummata bira mormii fincila kaasuu waan maluuf humna cabsuu feesa. Fincila sana irra aanuuf gama sadii olaantummaa humnaa qabaachuu feesa. Waraana dinagdee fi siyaasaa jechuunis murni aangoo qabatee abbaa irree haaraa uumuu yaaluun sun waraanaa fi qaamolee nageenya biyyattii guutummaan dhuunfachuudhaan mormitoota fincila haleellaa harka kennachiisuu yookaan dhabamsiisuu isaa dandeessisuu qabaachuu qaba. Tarkaanfileen hacuuccaa kana milkaa'uuf ammoo ilaalchaa fi siyaasni abbaa irree sun tarkaanfachiisuun mormitoota isaa caalaa hawaasa biyyattii wayyaba hawwachuu danda'u qaba. Akkasumas deeggartoota ittiin bitachuuf humna waraanaan olaantummaa argachuu dandeessuuf kafalu qabaachuu qaba. Kanaaf ammoo dinagdeen wayita sanatti biyyattii sana guddachaa jiru ta'uu qofa osoo hin taane harka murna aangoo qabateen to'atamus qaba. Murni aangoo qabatee sun gama waraanaa, dinagdee fi siyaasaan olaantummaa gonfate warra isaan dorgoman guutumaan guututti dadhabsiisuun yookaan dhabamsiisuun olaantummaa of jalatti biyyattii tasgabbeessuu yoo danda'e aangoo cimsate jedhama. Yoo yaaliin sun jala gufate ammoo boqonnaa sadaffaatti osoo hin ce'in
takka aangora foon qolchamaa yookaan biyyattiitu gaaga'ama siyaasaa fi wal waraansa dheeraaf saaxilama. Qabxiilee shanan keessaa qabxiin sadaffaan aangoo tikfachuudha. Sirni abbaa irree tokko mormitoota taayitaa isaaf yaaddessan maraa dadhabsiisee aangoo gaafa cimsate booda boqonnaa itti aanu olaantummaan sun akka jalaa hin sharafamne tikfachuudha. Kanaaf immoo ilaalchii fi sochiin murna aangoorra jiru adda ta'ee fi aangoo sana xiqqeessuu danda'u akka hin biqille taasisuu fe'isa. Dhaabbileen mootummaa, amantii fi hawaasaa cufti olola gaarummaa fi jabina abbaa irree sanaa leellisuun akka barsiisanii fi tamsaasan godhama. Qaamolee basaasaa fi waraanaa daran cimsuun sochii mormii xinnaas akka hin jiraanne adeemsisuu fi kichuu kutuu irratti fuulleeffatama. Bakka mormiitu namni yookaan murni abbaa irree ta'e sun ni faarfama, ni sodaatama. Waaqa gaditti heeraa fi seera, fedhii fi hawwii murnaa fi nama aangoorra jiruutiin biyya ooltee bulti. Qabxiilee shanan keessaa inni afuraffaan tortoruudha. Sirni abbaa irree tokko aangoo guutuutti dhuunfatee balaa irraa tikfachuu danda'us adeemsa keessa tortoruu eegala. Yeroo sirni tokko boqonnaa aangoo tikfachuutti gara tortoruu ce'uuf fudhatu biyya tokko gara biyya biraatti garagara ta'uu mala. Sababni garaagarummaa kanaas saffisa guddina diinagdee fi madda guddina sanaa deeggarsa biyya alaa bulchiinsaa fi gahumsa nama murna abbaa irree sanaa hoogganuu haalaa fi bifa sabboonummaa uummata keessa jiruu fi kan kana fakkaatanidha. Sadarkaa aanjaa sababoota barreeffamaan kan irratti hundaa'een yeroo tarreeffametti wal cinaas sirnoonni abbootii irree gara boqonnaa tortoruutti seenuun hin hafu. Sirni abbaa irree aangoo cimsatee boqonnaa tikfachuutti seene tokko dhiibbaan humna waan irra hin jirreef of dagachuu eegala. Abbaa irree sun milkaa'ina irra gaheef olola deeggartoota isaatiin of akka waan dandeettii kennaa addaa ta'etti of ilaaluu jalqaba. Qondaalonni marsanii jiranis namicha faaruun macheessanii faayidaa ofii tikfachuu malee rakkoo fi hanqina biyyattiin keessa itti jirtu himuu dhiisuu addeeffama. Waldorgommiin qondaalota jidduutti godhamu hojiidhaan osoo hin taane abbaa irree sana faaruun qarxama godhuu irratti taati. Kun ammoo abbaan irree nageenya bulchiinsaa fi diinagdee biyyattii ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa argachuun tarkaanfilee sirreeffamaa akka hin fudhanne sakaala. Tarkaanfii sirreeffamaa odeeffannoo qabatamaa irratti hundaa'e fudhachuu dhabuun daawwataan malaammaltummaa babal'isa. Keessoo sirnatii murnoota biqilchaa komii uummataa hammeessaa deema. Namoonni murna sirnichaa keessa jiran akka duraa dantaa paartii biyya bulchuuf cinqamuu dhiisuun faayidaa ofii dursuutti seenu. Kun ammoo murnoota gidduutti wal dorgommii oncalaa akka hammaatu taasisan. Naamusni akka caccabu, icciitiin keessoo akka miliqu karaa saaqaa. Haalli kun hammaataa yoo deemu tajaajila bulchiinsa barxaa'uu fi hojii sakuriitii bacaccaruu dhalcha. Hojiin bulchiinsa mootummaa tarsiimoo fi karooraan gaggeessuu dadhabuu yoo deemu guddinni diinagdee qancaraa dhufa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa, barruu xiinxalaan siyaasaa fi hayyoon Oromoo Jawaar Mohammad barreessee kutaa lammaffaa isaa yeroo itti aanutti kan isin biraan gahu ta'a. Ammaaf kanumaan goolabnee jirra. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kutaa lammaffaasaa qabannee isiniif dhiyaanna waadaadha. Isinis laayik sheer tuquu hin dagatinaa. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.